Nagaa maatiiwwan keenya baga nagaa taatan akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii egaa ani nagaa kiyya sababa nu hordoftaniif gammachuun keenya baay'ee olaanaa akka ta'e ni beektu jechuudha. Egaa akkuma beekamu chaanaaliin keessan chaanaaliin Abdii Fiiziks Akaadaamii barnoota fiiziksii mala salphaa ifaa fi hawwataa ta'een isiniif dhiyeessaa akka ture beekamaadha jechuudha. Har'a immoo oduu addaa wayiin isiniif qaba jechuudha. Oduun keetis maalinni yoo jettan chaanaaliin keessan fiiziksii irratti dabalataan gosoota barnootaa kanneen biroo barsiisota filatamoo ta'aniin isin barsiisuuf qophii xumuree jira jechuudha. Gaafii guddaan isinuu qophiidha kan jedhudha. Qophii akka taatan immoo nan amanaa. Sababni isaas kana kan murteessineef fedhii barattootaa irratti hundaa'uudhaan yookiin immoo gaafii barattoota hedduu irratti hundaa'uudhaan waan ta'eef jechuudha. Egaa isuma kanaaf akka mijatuuf jijjiiramni muraasni taasifamee jira jechuudha. Jijjiiramni inni jalqabaa maqaan keenya waa'ee hojii keenya akka ibsuuf kana booda Abdii Fiiziks Akaadaamiin gara Abdii Akaadaamiitti jijjiirameera jechuudha. Kanaafuu isinis har'a booda Abdii Akaadaamii keessatti yoo argitan eessan jira jettanii akka hin rifanne manuma keessantu halluu isiniif dibamee jechuudha. Egaa mul'anni keenya yookiin immoo ergamni keenya guddaan barattoota gargaaruudha jechuudha. So kana gochuu kan dandeenyu immoo yoo isin nu deeggartan yookiin immoo nu faana yoo dhaabbattanidha jechuudha. Akkamitti isin deeggarraa yoo jettan tokkoffaa maamilummaa keessan cimsachuudha jechuudha. Lammaffaa immoo viidiyoowwan laayik gochuu akkasumas immoo barattootaaf guruupii adda addaa sooshaal miidiyaa adda addaa keessatti sheer gochuudhaan nu deeggaruudha dandeessu jechuudha. Akkasumas chaanaalii telegiraama keenya fuula Facebook keenya irratti nu hordofuu dandeessu yookiin immoo join gochuu hin dagatinaa. Akkasumas sooshaal miidiyaa kanneen biroo irratti TikTok irratti Instagram irratti yeroo dhiyootti haala addaatiin ni dhiyaanna waan ta'eef achirrattis nu hordofaan affeerraa keenya jechuudha. Egaa linkiiwwan sooshaal miidiyaa keenyaa hunda argachuu yoo barbaaddan description box keessaa argachuu dandeessu yookiin immoo check gochuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu isinis gosoonni barnoota kam akka isiniif hojjetaman akkasumas immoo daree kam irratti xiyyeeffatamu akka qabu dursi akka kennamuufeef yaada keessan comment box keessatti sirriitti nuuf kenna jechuudha. Isarratti hundaa'uudhaan gosoota barnootaa baay'ee barbaachisaa ta'an irraa jalqabna waan ta'eef jechuudha. Isa kana hin dagatinaa. Ergaan kiyya har'aa walumaa galatti isa kana fakkaata. Kanaafuu keessummaa kan taatan subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Maatii kan taatan immoo viidiyoowwan laayik gochuun akkasumas immoo barattootaaf sheer gochuun nu faana dhaabbadhaa. Viidiyoowwan barnootaa fi gorsa adda addaa akka hojjetamaniin akka isin bira ga'aniif mallattoo yaadachiisaa yookiin immoo notification beelii banachuu hin dagatinaa. Qabiyyee itti aanuun hamma wal arginutti fayyaa nagaa naaf ta'a. Learn smart, shine bright with Abdii Akaadaamii.